Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaa keessatti waraanni Bilxiginnaa gubaatii manneen hawaasaa jabeessanii itti fufan. Gabaasa qindaa'eef Jaalbilisee Sabaa. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaa ganda qoree Saabii jedhamu keessatti muddee 13/2025 waraanni goolessaan Bilxiginnaa manneen jiraatota gandichaa hedduu ibiddaan gubanii barbadeessuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessaniiru. Akkuma kanaan abbaa maatii sadii kan ta'e obbo Tashaalaa Margaa meeshaalee mana keessaa tokko osoo hin hambisin mana waliin jalaa guban jechuun jiraattonni naannichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni kunneen jedhanitti sababa tokko malee manneen ummataa irra deemuun meeshaalee barbaadan keessaa fudhachuun kan fedha isaanii hin taane manichuma keessatti ibiddaan kan gubanii barbadeessan ta'uu kaasuun Oromummaan yakka ta'ee manaaf qabeenya umurii guutuu horanne keessaa waraana Koloneel Abiyyi Ahmediin sa'aatii muraasa keessatti dhabne jechuun miira aariin guutameen ibsaniiru. Maqaa Oromummaa daldala godhachuun murni Bilxiginnaa qaama hidhatee sirna abbaa irree cabsuuf mormu humnaan gaafa dadhabu ummata harka duwwaatti roorrisuu bartee godhateera. Diddaan uummanni Oromoo dhaaba isaa ABO WBO waliin ta'uun lola samii fi dacheetiin humna Bilxiginnaatiin ol ta'e kun carraa akka falootti Bilxiginnaan lakkaawwate keessaa hidhaa, ajjeechaa fi gubaatiin manneen uummataa isa tokkodha. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa keessatti murni faashistii Bilxiginnaa namoota dirqamaan gara leenjii waraanaatti guuraa jiraachuun ibsame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa gandoota garaagaraa keessatti murni faashistii Bilxiginnaa dargaggoota dabalatee qonnaan bultoota abbootii maatii ta'an hedduu humnaan ukkaamsuun gara dirree waraanaatti guuraa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Haaluma kanaan ganda Ushaanee Qoocee keessatti gaafa muddee 8/2025 namoota hedduu ukkaamsaa kan turan yoo ta'u namoota kanneen keessaa kan maqaan dhugee Khaliifaa Abbaa Raayyaa fi kanneen biroo hedduu raayyaa ittisa biyyaa ta'uu qabda jechuun qabanii deemuun ibsameera. Kana malees aanichuma gandoota kanneen biroo keessatti bifuma wal fakkaatuun sochiin namoota ukkaamsanii gara mooraa waraanaatti guuruu itti fufee kan jiru yoo ta'u ganda Meettii Abbayyii jedhamu keessaas nama maqaan isaa Muhammad Amiin Abbaa Jihaad jedhamuu fi namoota danuu qabanii deemuu jiraattonni gandichaa eeraniiru. Kana malees guutummaa aanaalee godinichaa keessatti saamichi maqaa kaffaltii garaagaraa sababeeffate uummata irratti hammaachaa jiraachuu fi maqaa maatii qabsaa'otaa fi sabboontota jedhuun jiraattonni hedduun hidhamanii hiraarfamaa jiraachuu jiraattonni addeessaniiru. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakoo Tibbee keessatti waraanni faashistiin PP mana qorichaa tajaajila hawaasaa tokko guban. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakoo Tibbeetti dhaloota ganda Gabaawulee kan ta'ee fi guddina biyyaa jedhamu keessatti kilinika fayyaa nama banuun hawaasa tajaajilaa kan ture ogeessa fayyaa maqaan isaa Lachiisaa Addaamuu jedhamu jala gaafa muddee 13/2025 mana qorichaa gubanii barbadeessan. Mana qorichichaa keessatti qorichootni gosa adda addaa maallaqa 100,000 olitti shallagamanii fi meeshaaleen tajaajila wallaansaaf oolan cufti loltoota PP gubatanii barbadaaniiru. Ogeessa fayyaa fi abbaa qabeenyichaa kan ta'e Dr. Addaamuu Lachiisaa kunis reebicha ulfaataa hidhattoonni Bilxiginnaa irratti raawwataniin miidhaa ulfaataan irra ga'ee kan jiru yoo ta'u innis yaala fayyaa dhorkamuun mana hidhaatti darbatamee jiraachuu jiraattonni ifoomsaniiru. Guyyuma sana jaarsa biyyaa fi maanguddoo ganna 70 olii kan ta'e nama maqaan isaanii obbo Dabalaa Kabbadaa jedhaman maqaa ilma keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun hidhanii dararaa jiru. Kana malees aanichuma gandaa Hara Abboonnoo jedhamu keessattis maanguddoo abbaa ilmaan 8 umriin isaanii ganna 80 olii ta'e kana maqaan isaanii obbo Gaddafaa Qanaa jedhaman ilma keetu waraana bilisummaa Oromoo ta'e nu lolaa jira jechuun badii tokko malee hidhanii gidirsaa jiraachuun beekameera. Dabalataanis guyyuma sana aanichuma ganda Dasoo Dongoroo jedhamu keessattis qonnaan bulaa ooyiruu isaa keessaa midhaan walitti qabachaa jiru tokko nama maqaan isaa obbo Baacaa Taaddalaa jedhamu yakka tokko malee qabanii reebicha irratti raawwachaa gara waajjira poolisii aanichaatti geessanii hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa addeessaniiru. Hidhuu fi ajjeesuun mo'amuudhaa jecha barcuma aangoo impaayiratti kan qabate Koloneel Abiy Ahmed hidhaa ajjeechaa fi dararaan uummata nagaa akka waan furmaata waaraa fi madda nagaatti amanuun maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo irratti duguuggaa sanyii geggeessaa jiraachuun ni beekama. Godina Baha Wallaggaa aanaa Leeqaa Dullachaa keessatti kaadiroota impaayera Itoophiyaa leellisaniin doorsisanii fi hidhaan uummata irratti hammaachuun ibsame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Amansiis Kaayyoo.
Godina Baha Wallaggaa aanaalee Qadulachaa ganda Kaaruu Nageessoo bakka addaa Golee Bishaan Alaltuu jedhamuun waamamtu keessatti muddee 7/2025 kaadiroonni sirna bultootaa biltsiginnaa nagaa uummataa goolan milishaan sirnichaa waliin qindoomina uumuun afaan qawwee fayyadamanii uummata doorsisuu hidhuu fi reebaa turuu jiraattonni himan. Adda durummaan namni daba kana raawwachiisaa jiru kaadiree sirna biltsiginnaa kan ta'e nama maqaan isaa Alamaayyoo Mitikkuu Gaaromsaa jedhamu ta'uu kan himan jiraattonni kaadireen kun magaalaa Finfinnee keessaa dirqama murna kanaan itti kenname fudhachuun hojjechaa turuu fi lubbuu ilmaan Oromoo hedduu dhabamsiisaa kan ture ta'uu himuun tibbana gara aanichaatti jiramuun uummata nagaa irratti darraa ulfaataa fi gocha badii daangaa maleessa ta'e raawwachiisaa jiraachuu dubbatu. Leellistoonni Impaayeraa Moofaa dhara dhaadheessuu bartee taasifatan dhugaa balfuun namoota dhugaa qaban ammoo golee Oromiyaa mara keessatti adamsuun akka hin jiraanneef danqaa itti ta'uu isaa yeroo kamiyyuu caalaa jabeessanii ibsuun isin dhugaa hin haalamnedha. Dhaabbanni nagaa eegdota dhaabbata mootummoota gamtoomanii loltoonni Baangilaadesh jaha leellaa Sudaan kordofaan irratti raawwatameen ajjeefamuu ibse. Jaaliyyaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Sanbata darbe haleellaa dirooniin naannoo kibba Sudaan kordofaan irratti raawwatameen loltoonni nagaa eegduu dhaabbata mootummoota gamtoomanii Baangilaadesh irraa dhufan jaha ajjeefamuu isaanii ergamni kun gabaasa kanaan dura ba'een mirkaneessee jira. Humni nageenyaa yeroo dhaabbata mootummoota gamtoomanii Abbiyyee Yuunisfaa akka jedhetti dirooniin mooraa isaanii magaalaa guddoo bulchiinsa kordofaan kibbaa Kaaduugilii rukuteen loltoonni jaha ajjeefamanii jaha madaaniiru jechuun namoonni ajjeefaman hundi Baangilaadesh irraa akka ta'an ibseera. Hoogganaan yeroo Baangilaadesh Muhammad Yunus ibsa kennaniin haleellaa kanaan baay'ee akka gadde kan himan yoo ta'u ministeerri dhimma alaa ammoo cimsee balaaleffatee lakkoofsi namoota du'anii 6 fi madaa'an 8 taasisuu AFP'n gabaaseera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman keessatti murni bilxiginnaa maqaa ilma keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun namoota nagaa hidhanii dararaa jiraachuun dhaga'ame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman gandoota garaa keessatti maqaa ilma keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun uummata hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni naannichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Haaluma kanaan muddee 12/2025 ganda Hoomii jedhamtu keessatti loltoonni PP maqaa ilma keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun maanguddoo maqaan isaanii Kibbituu Bulii jedhaman qabanii mana hidhaatti galchuun qarshii 60 kaffaltu malee hin baatu jedhanii dararaa jiraachuun ifoomeera. Aadde Kibbituun kana duras maqaa ilma keetu waraana bilisummaa Oromooti jedhuun waggaa 2 mana hidhaa murna bilxiginnaatti dararamaa kan turan yoo ta'u ammas irra deebiin sababa tokko malee hidhamanii gidirfamaa jiraachuun baramee jira. Waraanni bilxiginnaa kanneen barcuma aangoo nam-tokkee tiksuuf halkaniif guyyaa ifaajan yeroo lolaa waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhaban uummata harka duwwaatti ol deebi'uun ilmaan keessan galchaa jechuun maatii qabsaa'ota mana irratti gubuu, ajjeesuu, hidhuu fi reebuu akkasumas biyyaa ari'uun jireenya baqaaf saaxilaa jiraachuun ragaan kan mul'atudha. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa keessatti jiraatota dirqiin gara dirree waraanaatti guuruu fi hawaasa irratti saamicha jabeessuun ifoome. Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa gandoota garaa keessatti murni faashiste biltsiginnaa dargaggoota dirqamaan ukkaamsuun gara dirree waraanaatti guuruu fi uummata aanichaa irratti saamicha raawwachaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan gandoota aanichaa baay'inaan 28 ta'an keessatti dargaggootaa fi kanneen maatii qaban cufa walitti guuruun namoota hedduu gara dirree leenjii waraanaatti geessuuf qopheessaa kan jiran yoo ta'u gandi tokko yoo xiqqaate namoota 30 hanga 50 dhiyyeessuu qaba jechuun dirqama caasaaleen gandichaa fudhatanii bobba'aniiru. Murni sobaa fi fakkeessidhaan umuriyaan goosaa dheereffachuuf tattaafatu biltsiginnaan namoota maatii qaban kanneen barnoota hin qabnes walitti guuree waraanaaf qopheessaa kan jiru yoo ta'u isaaniifis ragaa barnootaa kutaa 8 sobaan hojjechiisaa fi jira. Kunis ta'uu kan danda'eef sababa uummanni sobaa fi holola fakkeessi murna biltsiginnaa irratti bare gara dabarsee uummata afaan faajjessuuf jecha waraana keessatti ajajoota taatanii teessanii mindaa keessan qofa nyaattu jechuun ragaa barnootaa sobaa hojjechiisee qoraan ibiddaaf qophaa'ee taasisutti jira. Kana malees aanichatti yeroo garaa irra deddeebiin kan mul'atu gochootni alseerummaa adda addaa maqaa gibiraa fi inshuraansii fayyaa ijaarsawwan adda addaa buusaa gonofaa fi kanneen biroo tarreessuun guyyaa dhiyee bari'uun uummata irratti saamichi daangaa dhabees geggeeffamaa jiraachuus jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee keessatti murni bilxiginnaa tooftaa saamicha haaraa bocachuun
loonii fi biqiloota irratti gibira guraa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalwabii Biyyaa. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee magaalaa Baakkoo keessatti muddee 13/2025 irraa eegalee kaadiroonnii fi waraanni bilisiginnaa magaalaa keessatti milishoota bobbaasuun hawaasa dirqamaan walgahii baasuun tooftaalee saamichaa haaraa uummata irratti dabarsuu maddeen keenya bakkichaa ONM'tti himaniiru. Akka maddeen keenya jedhanitti walgahii kana irratti qajeelfama haaraa namni loon 7 fi isaa ol qabu tokkoon loon isaa irratti gibira kaffaluu akka qabuu fi biqiloota firiin isaanii nyaataman irrattis gibira kaffaluu qabdu jechuun bifa akeekkachiisaa fi doorsisaan uummata irratti murtii dabarsuu eeraniiru. Akkasumas aanichuma ganda dambii gobbuu jedhamu keessatti namoota baay'inaan gara 37 ol ta'an humnaan qabuun gibira kaffaluu qabdu jechuun warra qarshii harkaa hin qabne mana hidhaatti guuranii raarsaa jiraachuu fi midhaan isaanii daldaltoota wajjin walii galuun ooyiruu irraa gurgursiisaa akka jiran maddeen keenya bakkichaa dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Murni bilisiginnaa tooftaalee saamichaa haaraa guyyaa gara guyyaatti baasuun kadirootaa fi waraana isaa uummata nagaa irratti bobbaasuun dirqamaan qarshii bu'uura seeraa fi nagee hin qabne uummata irraa funaanuun warra hin qabne immoo mana hidhaatti guuraa jiraachuu yeroo hedduu gabaasaa turuun keenya ni beekama. Godina Walloo aanaa Baateetti qonnaan bulaan dirqiin milishaa sirnichaa taasifame tokko waraana bilisummaa Oromoo bira nagaan ga'uun dhaga'ame. Jaalsabaa Fawwaa gaarii waan qindeeffate qaba. Dhalataa godina Walloo aanaa Baatee ganda Daamatoo kan ta'e qonnaan bulaan maqaan isaa obbo Imaam Alii jedhamu maatii manaa fi qabeenya isaa irratti tibba darbee hidhattoonni koloneel Abiyyi Ahmediin dirqisiifamuun ukkaanfamee fedhii fi kaka'umsa isaa malee maqaa gaachana sirnaa taatu jedhuun butamee leenjii miliishummaa fudhachuun turtii yeroo muraasaan booda mooraa sirnichaa keessaa badee muddee 11/2025 waraana bilisummaa Oromoo bira ga'ee jira. Namni kun akka jedhutti mooraa sirnichaa keessaa badee waraana bilisummaa Oromoo bira ga'uu ibsuun waraanni bilisummaa Oromoos qabiinsa bareedaa fi kabajaa olaanaa laachuu fi miira gammachuun ibsee jira. Qonnaan bulaan milishaa PP ture kun akka jedhutti wayita waayillan isaa waliin mana isaanii keessaa ukkaanfamanii mooraa leenjiitti geeffaman yeroo leenjii milishummaa kana xumurtan qawwee isinitti hiinaa iddoo waraanni bilisummaa Oromoo jiru deemtanii loltu gaafa waraana bilisummaa Oromoo bira deemtanii waraantan ammoo mana magaalaa irraa isiniif laannaa kanaaf jalqaba deemtanii waraana bilisummaa Oromoo loluu qabduttiin jedhanii aangawoonni murna gabroonfataa PP kun soba dhugaa irraa fagaateen isaan goyyomsanii qawweellee osoo ittiin laatiin warra qawwee qabaniin wal keessa makanii lola ilmaan Oromoo in ilaallanne waraana bilisummaa Oromoo lolaa ittiin jechuun harka duwwaa bobbaafamuu eeree jira. Namni dirqiin milishaa PP taasifame kun turtii yeroo muraasaa mooraa sirnichaa keessa turetti isaa fi waayillan isaa kanatti qawween gongumaa akka hin laatamne ibsuun garuu warra qawwee qaban waliin sochoona. Gochi isaan hawaasa nagaa irratti raawwatan kan ammeenyummaa fi diinummaan guutedha. Kunis akkan mooraa fedhii malee itti dhufe kana keessa taa'ee gara jabummaa isaanii in ilaallee fi waliin in raawwanne na godhe uummata irraa dhalatan haala saniin dararuun admaleedha jechuun taajjabbiin dubbata. Ergamtoonni bilisiginnaa aanichatti namni kun waliin socho'aa ture maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo da'eeffachuun baadiyyaa fi magaalaatti kan bobba'an ta'us garuu waboo dheessinee hawaasuma dararra jedhee jira. Dabalataan uummata goolaa turre kana keessaa dhalannee waboon lolaa jedhanii dantaan nu goyyomsuun akka nuti waraannu nu taasisan. Kunis ilma keenya nu keessaa ba'an garuu kaayyoon sirna kanaa Oromoo cabsuudha. Kanaaf waa'illan koo fi namoonni mooraa sirnichaa keessa teessanii saba keessanitti qawwee deebisuun ajjeesaa jirtan osoo yeroon jiru gara falmaa haqaa waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jechuun dhaamsa dabarseefi. Gareen mirga falmaan Iraan keessatti badhaafamtuu Noobeelii nagaa Naarjis Mohammad irra deebiin hidhamuu ishee balaaleffatan dabalata isaaf Jaal Irbuu dhugaa. Gareen mirga namoomaa idil addunyaa badhaafamtuu badhaasa Noobeelii Naarjis Mohammadi Iraan keessatti irra deebiin hidhamuu balaaleffachuun koreen Noobeelii aangawoonni Iraan hatattamaan eessa akka jirtu akka qulleessan gaafateera. Abukaatoon Mohammadii Faransaay Shiriinii Ardaakanii X irratti akka jedhanitti falmituun mirga namoomaa kun jimaata darbe sirna yaadannoo du'a shakkisiisaa ogeessa seeraa Kiyoosiroo Alikordii kaaba baha magaalaa Mashahadi keessatti raawwatame irratti balaaleffannaa geggeessitee booda to'annoo jala oolte. Abbaan alangaa Mashahada san himaatii Sanbata darbe gaazexeessitootaaf akka himanitti namoota 39 sirnicha booda qabaman keessaa Mohammadiin tokko. Himaatii saganticha irratti isheenii fi obboleessi Alikord jechoota kaka'umsaa dubbataniiru. Namoonni achitti argaman dhaadannoo safuu cabsan akka dhageessisanii fi nagaa akka booressan jajjabeessaniiru jechuun dhaabbati oduu Tasniim ta'ee gabaaseera.